Har'a akkaataa itti footoo bareechifattan sin agarsiisa. Keessattuu warroonni akkaanaa finniisa qabdan jechuudha. Akkuma mata duree irratti isiniif hime. Fakkeenyaaf footoo keessatti footoo fuula dura jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma footoo irratti agartan kana amma footoon fakkeenyaaf footoon kiyya kaniin amma reefuu isin agarsiise ka waan irratti agartan san jechuudha. Ka galaarii YouTube kiyya irratti agartan akkana jechuudha. Jalqaba kana boodarra kana jechuudha. Kanaan isin agarsiisa akkamitti akka footoo tolfattan akkasuma yoo finniisan qabaannes akkamitti akka footoo bareechifattan isin agarsiisa. Appilikeeshinii baay'ee bareedduu takka jechuudha. Garuu dirqama appilikeeshinii lama nu barbaachisa. Appilikeeshinii jalqabaa kan waan baasu jechuudha. Kan yoo finniisaa kana qabaattan kan isinirraa warroonni finniisa qabdan kan isinirraa finniisa xiqqeessu jechuudha. Jalqaba isaa isin barbaachisa jechuudha. Isa san argachuudhaa fi garuu YouTube kiyya jala isiniif hin kaayaa. Pixel Face2 jettanii katabdanii Face2 jettaniiti haala kanaan katabdan jechuudha. Haala kanaan katabdan isiniif dhufa. Isa kana jechuudha. Kun akkuma agartan kana isa kana yoo feetan ammoo remove yoo jettanii katabdan illee isiniif fida. Remove jettanii yoo katabdan illee isiniif fida jechuudha. Haala kanaan gabbuufattan jechuudha. Appilikeeshinaa amma reefuu isiniin jedhe kana jechuudha. Isa kana kun akkuma agartan kana jechuudha. Pixel Face2 selfie kajuu kana jechuudha. Isa kana gabbuufattanii anama gabbuuseetiin jira jechuudha. Kan lammaffaa ammoo appilikeeshinii lameenuun isiniif hin kaaya jechuudha. YouTube kiyya jala akkasuma Telegram kiyya irra isiniif hin kaaya. Kan lammaffaa ammoo Sweet yaa Sweet selfie yaa. Isa kana jechuudha. Sweet selfie hangana yoo katabdan isiniif fida. Hanqana oguu katabdan isiniif fida jechuudha. Appilikeeshinii kun kan lammaffaa jiru kana jechuudha. Hangana katabnaan inni ufiifuu isiniif dhufa. Isa kana lameen kana gabbuufattan jechuudha. Mee ammaan viidiyoo gabaabsuudhaaf buufadheetiin jira isin agarsiisa jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin tura. Fakkeenyaaf waliin baasaa tokko isa kana kan jalqabaa jechuudha. Kan lammaffaatis Sweet self kana jechuudha. Isa kana illee iskiriin irratti ol baasee isin agarsiisa jechuudha. Dirqama appilikeeshinii lameen kana keessattuu appilikeeshinii kun baay'ee tokko bareedaadha. Appilikeeshinii kana kan ofii itti fayyadamuudha jechuudha. Kan dura baay'ee tokko isin barbaachisa jechuudha. Keessattuu inni kuni finniisa yoo qabaattan finniisa balleessuudhaaf isin gargaara. PXL ka jedhu kun jechuudha. PIXL ka jedhu kun jechuudha. Kun ammoo Sweet selfie jedha. Sweet selfiin bareechisuudhaaf keessattuu kaameeraa fuula duraatiin kaatan jechuudha. Mee amma isin agarsiisa galaarii kiyyarra seena jechuudha. Fakkeenyaaf mee footoo takka fudhee isin agarsiisa. Mee footoo finniisa qabdu fakkeenyaaf. Mee amma footoo tana kun akkuma agartan kana jechuudha. Kun finniisa qabdi jechuudha. Kunoo finniisa qaba jechuudha. Fuula kiyyarra finniisa xixiqqatu jira. Isa kana jalqaba finniisa irraa balleessa jechuudha. Isan seenaa as keessan seena jechuudha. Jalqaba Pixel tana keessan seena. Eega isa keessa seene haala kanaan isa keessaan footoon hundinaaf dhufa. Isa keessa seeneetiin laa barbaada jechuudha. Kunoo amma footoon sun kana kan amma isin agarsiise suni haala kanaan naaf dhufa jechuudha. Eega haala kanaan naa dhufee jala kanarra jechuudha. As harkiseetiin akni ta'ettu kunoo haala kanaan isii tana jechuudha. Isii kanarratti tuqa jechuudha. Kunoo akni ta'ettu jala kana jira. Isii kanarratti hin tuqa. Eega isii irratti tuqee footoo kiyyaniin guddifadha jechuudha. Zoom godhee as harkisee haala kanaanii akka irraa mul'atu finniisni bakka jiru akka irraa mul'atuuf haala kanaan as harkifadha. Amma achi booda bakka finniisni jiru bakka finniisni jiru irratti hogguun tuqee ufumaaf irraa kaasa jechuudha. Amma fakkeenyaaf irratti hin tuqa. Kunoo akkuma agartan kana. Kunoo haala kanaan jechuudha.
asillee takka jira asis. Haala kanaan waan fuula keenya irra jiru irratti tuqnee qubuma qofaan irratti tuqu jechuudha. Egaa bakka akni jedhu san tuqnee qubuma qofaan irratti tuqnaa ofiif irraa kaasa jechuudha. Kunoo quba lamaan qabdaniiti akkana guddifattan gisee guddisuu feetan quba tokkoon miti. Haala kanaan eegarraatti goonee booda amma hangam takka akka tole ilaaluudhaaf bakka kana jechuudha. Kunoo jala kana korboo kana guutuudhaan kunoo duraan akkana ture jechuudha. Footoo kiyyaranii agartanii amma kan irraa kaase kunoo akkana jechuudha. Kunoo finnisni fuula duraan akkana irra ture jechuudha. Haala kanaan amma raayitii kana irratti hin tuqa. Eega raayitii irratti tuqee amma gubbaa kana jechuudha xiyyaa kanaan tuqa. Bes amma as keessaa xumurra jirra as keessaa ni baana. Fakkeenyaaf footoon ammaa kun jechuudha. Isa kana jechuudha. Dhiifama. Footoon duraanii fakkeenyaaf ka isa kana ture keessa as keessa jira kun ammoo kun moggaa kanarra jira jechuudha. Amma maaliin godhaa sweet selfie keessaan seena jechuudha. Amma xiqqashoo irraa bareechisuudhaa fi finniisa irraa kaaseetiin jira. Inni eega haala kanaan nuuf dhufee isin hayyama isin gaafataa alloo gootanii edit bakka jiru kana tuuxan jechuudha. Kunis hogguu bakka edit san tuuxan bifa tanaan gara footootti asiisin ergaa footoon ammaa sun godhanne sun isa kana jechuudha. Kunoo footoon amma reefuu irraa finniisa tolchine kana jechuudha. Amma isa kanaan fudhaa jechuudha. Eega isa haala kanaan fudhee bakka kana jechuudha. Jala kanaan kunoo akkuma agartan kan asiin diimaa kanarratti naa taa'ee jira. Diimaa asirratti eega taa'ee awutoo ka jiru ka gabana kanarratti hin tuqa jechuudha. Haala kanaan konformi ka jiru kanarratti tuqina. Eega konformi tuqine booda wantoota amma inni nuu fide kana jechuudha. Kunoo asitti takkaa fi gubbaa kanarratti lama nuu fide jechuudha. Asitti adiidha garuu isin mul'atutti hin jiru bakka nama tuqu jiru kana bakka lamatu jira jechuudha. Tajalaa tana hidhiirra geeffadha. Tana ija bitaatirra tana immoo ija mirgaatirra geessa jechuudha. Kunoo haala kanaanii gubbaa kanarratti ni mul'ata. Kanallee ijarraan geeffadha. Kaasitti hafee kanallee qabdaniitu muqubaan harkiftanii ijarra geeffattanii jechuudha. Amma haala kanaan ija lameenii fi hidhiirra eega geessine booda jala kana kunoo raayitii jira. Raayitii kanarratti tuqna jechuudha. Ufii isaatiin of tolcha. Kunoo haala kanaan amma kun jechuudha. Asirratti amma lakkoofsa lamarra jira 3 4 lakkuma achi lakkoofsi deemuun bareedaa deemaa jechuudha. Kunoo amma laaluudhaa fi bakka kana gawwattuu tuuxanii ilaaltan akkam akka ture duraan akkana ture amma akkana dhiqame jechuudha. Amma ka itti aanu sadaffarratti achiisinee ilaallaa yoo asin nu gammachiisin haaluma saniin afuraffarratti achiisinee ilaallaa. Eega amma haala kanaan tolchine booda raayitii jalaa kana tuqna jechuudha. Kunoo raayitii kana tuqna. Yoo feene yoo haala kanaan amma likkii kanatti yoo nu gammachiisin awutoo ka jiru kanarra deebinee ammas takka irra deebifanna. Kunoo haala kanaan amma lakkuma isin awutoo tuuxaniin qaceelloo dhiqama jechuudha. Amma kun qaceellootti dhiqamee jira jechuudha. Kanaaf yoo feetan irraa xiqqeessitanii yoo itti heddummaate tokko fara dhiifattanii yoo haala kanaan isin gammachiisee jiraate raayitii jalaa kana tuuxan jechuudha. Kunoo jala kana raayitii kana tuuxan. Achi booda yoo feene qalama adii kanarraa yoo feene jijjiirachuudhaa fi kan sadaffaa irra jiru kana jechuudha. Kunoo kan sadaffaa irra jiru kanarratti tuuxna jechuudha yoo barbaachisaa taate sadaffaa kanarratti tuuxneeti. Kana keessaa kalaara biraa barbaadanna. Kunoo amma kareefu adii ture. Amma haala kanaan yoo feene irraa qannasnaa isima tana qabneeti jechuudha. Kunoo kana qabnee akkana sarkifnaa yoo achi goone achi dabalachuudha. Kunoo haala kanaan yoo feene guutuu achi finneeti akka isin gammachiisetti jechuudha. Hanga isinii bareedu isintu beeka. Haala kanaan yoo feetan footoo irra jijjiirtanii ilaaltan kan isiniif ta'u kalaara qalama isaa jechuudha. Amma kunis qalama addaati. Footoo marratti tuuxan isin eega footoo irratti tuuxanii yoo qalamni kun isinii ta'e itti achi dabaltanii ilaaltanii yookiin ammoo irraa qaqqannastanii ilaaltan jechuudha. Anama fakkeenyaaf asirra naa ta'e yoo inni haala kanaan na gammachiisee jiraate wal bira laaluudhaaf iddoo kana qaqqabdanii ilaaltan. Kunoo duraan akkas ture amma akkana jira jechuudha. Haala kanaan yoo isin gammachiisee asirratti isiniif ta'ee jiraate raayitii jalaa kana yoomiyyuu raayitii jalaa kana tuuxan jechuudha. Egaa haala kanaan godhattanii gubbaa kana xiyyaa kanarratti hogguuta akka tuuxan. Amma seef ta'ee jira jechuudha. As keessaa ni baana. Footoon amma tolfanne sun kaminni kunoo jalqaba irratti nuuf dhufa jechuudha. Haala kanaan bareechifannee jira jechuudha. Footoon kan jalqaba finniisa irraa haqe kanaa kun waliin fakkaatu fagootti waladdaa akkuma agartan kana kun isa kana jechuudha. Ka ammoo finniisallee irraan haqin noormaalli isaa suni isa kanaa jechuudha. Fagootti waladda. Kana footoo ija tana laalaati kan finniisa irraa haqe isa kana. Kan ammoo qulqulleeffadhee kaa'adhe isa kana jechuudha. Egaa finniisa irraa haqe immoo nan qulqulleessa jechuudha. Ammallee mee tokko fakkeenyaaf ka aaddee xayyibaa kanaan irraa haqee isin agarsiisa.
Amma xayyibaan fakkeenyaa fi finniisa hin qabdu jechuudha. Finniisa waan hin qabneef irrumaa hin qulqulleessa jechuudha. Kanaafuu maaliin godhaa? Iswiit salfi keessan seenaa. Iswiit salfi keessa eegan seenee of duuban deebi'aa. Fotoon kiyya kaleef waan keessa jiruuf xayyibaa kunoo isirratti hin tuqaa. Amma eega haala kanaan fotoo fudhannee awutoo ka jiru kanarratti tuqxan. Amma awutoo kanarratti hogguu tuqxan kareefuu kiyya awutoo irratti hogguun tuqe ijaa fi hidhii irratti akka qajeelchu asirra mallattoolee naa fide. Yoo fotoon akkana fuula duraan jiraate nagaafatuu dhabuun ni mala. Ufumaaf awutoo hogguu godhe ufumaaf naa qulqulleessa jechuudha. Mee xayyibaan amma fuula as qajeeltee waan jirtuuf nan gaafatu jechuudha fakkeenyaaf. Yookiin yoo na gaafate ammoo irraa qajeelche. Yoo isin qajeelchi isin hin gaafatin ammoo ufumaaf isin qulqulleessa awutoo ka jiru kanarratti tuqina. Kunoo amma xayyibaa ufumaaf naa tolche jechuudha. Amma sachisiisine asirratti goona. Ayyee ofeene afur irratti goona. Haala kanaan jechuudha. Eega kun ufumaaf bareecha jechuudha. Waan amma kareefu asirra gattuu hin ilaalla, asirra gaqqabne ilaalla akkam akka ture. Kunoo garaagarummaa jiru gartanii bakka fuula jalatellee nuuf diriirsa jechuudha. Achi booda raayitii jalaa kana tuqina. Ammas yoo feetan yoo haala kanatti haganarra addaattanii akka arabaatiif faranjii ta'uu feetan keessattuu warri shamarranii jechuudha. Dhiirarra shamarratu fotoo bareechifachuu fedha. Awutoo ka jiru irra deebitan ammas. Kunoo haala kanaan jechuudha. Xayyibaan amma qaceelloo addaatte jechuudha. Ammas achisiisina yoo feene lakkoofsa 3 yoo feene lakkoofsa 4 haala kanaan jechuudha. Amma kunoo xayyibaan reefuutiif tuni addaan jechuudha. Achi booda raayitii jalaa kana tuqina jechuudha. Raayitii kana. Eega raayitii kana tuqine booda akkuma reefuu isiniin jedhe kanarra qalama biraa filachuudhaaf kun adiidha gara diimaa kara gurraachaa fa'aa jijjiirachuudhaaf kan sadaffaa jechuudha. Jala dhumarra ka jiru kana ni argitan jeetii yaada isa kana jechuudha. Isa kana irratti tuqina. Eega isarratti tuqina kun haala kanaan kareefuu ka xayyibaa adiidha. Amma achi harkiseeti itti yoo fedhe itti dabala jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha. Laayitii itti nuu dabalee ifaa itti nuu dabalee haala kanaan bareechisee nuu fida. San booda iddoo jalaa kana jechuudha. Raayitii kana irratti tuqina jechuudha. Warri shamarranii yoo feetan jechuudha. Garuu nama dhiiraatiif osoo hin taane warra shamarraniitii fi bakka kanarratti illee yoo feetan tuqxaniiti. Kunoo kan lammaffaa kana jechuudha. Isa kanarratti eega tuqxanii booda maajik ka jiru kana tuqxaniiti. Haala kanaa waan kanneen isinii fida jechuudha. Waan akka fakkeenyaaf waan akka mallattoo onneedha waan akkas akkasii isinii fida. Yoo feetan kanallee irratti godhachuu dandeessa warri shamarranii fakkeenyaaf amma kanarratti hin tuqe jechuudha. Ka onnee qabu kanarratti eegan tuqee booda qubaan akkana fotoo kana haadha irratti hafaa jechuudha. Kunoo haala kanaa irra godhachuu dandeessan jechuudha. Qubumaan tuqxanii irratti isinii ta'a jechuudha. Wanni akka onneedha wanni akka yookiin waan akkanaa kanneen irra isinii ta'a jechuudha. Yoo feetan kanallee godhachuu dandeessan kunoo qubumaan akkana tuttuuqxanii ufumaas irra isinii ba'a jechuudha. Yoo feetan kanallee godhachuu dandeessan kunoo fuula irratti illee godhuu dandeessan jechuudha haala kanaan. Achi booda mallattoo kana yoo fedhin eegsii fuulraa gootanii achi booda mallattoo gubbaa kanarra xiyyaa kana jechuudha. Akkuma reefuu isin jedhe xiyyaa kanarratti tuqxan. As keessa waa hedduutu jira. Isin kun hundi isaa wantoota garaagaraati. Isin irra deemtanii kan funyaan wal qixxeessu, kan hidhii wal qixxeessu, akkasuma kan fuula baxxatee wal qixxeessu waa hedduu wal nuu qixxeessa jechuudha. Isin irra deemtanii takka takkaan laaltan nama viidiyoo gabaabsuudhaaf jechuudha. Amma ka xayyibaa kana jechuudha. Yoo fakkeenyaaf footoo keenya keessa seenne amma footoo keenya keessa arganna jechuudha. Kunoo xayyibaa kunoo haala kanaan jechuudha. Kareefuu kaminni kun akkuma agartan kana xayyibaan ta'amma bareechisuun kana kareefuu kana jechuudha. Kun akkuma agartan isa kana jechuudha. Xayyibaan garuu duraanis bareedduma haa ta'u immoo irraa dhiqameeti fuulli isaa kunoo haala kanaan faa jedhee ifeeti irraa nuuf bareeda jechuudha. Ammoo kana hedduminaan warra dhiiraatii fi warra shamarraniitiif kana caala ka isiniif ta'u yoo rabbi jedhe viidiyoo biraa keessatti isiniif hin dalagaa garuu kunis meekaappii adda addaa kan hidhiitiif kan garagaraati kan qabne malee footoo bareechisuu irratti baay'ee tokko bareeda aappilikeeshinii kun jechuudha. Ammas ofii isaa tuttuqi jedhee isin hin rakkisu ifumaaf nuuf bareechaa jechuudha. Ammallee mee footoo tokko itti dabaleetiin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf fakkeenyaaf kam isinii bareechaa. Fakkeenyaaf amma kanumaayyuu isiniifin kanumaa bareechee isin agarsiisa jechuudha. Kunoo finniisa qaba. Akkuma agartan kana fuula kiyyarra kunoo finniisa 2, 3, 4 akkasitu jira jechuudha. Kana mee bareechee isin agarsiisa amma. Eessan seenaa jalqaba ka finniisa irraa balleessu keessaan dhaqa jechuudha. Eegaa achirra dhaqee booda fotoon amma isiniin jedhe san fuudha. Kunoo fotoon san isa kana.
Kunoo amma akkuma agartan kana finniisa jira jechuudha. Achi booda jala kanarra akni ka jiru as harkisee akni ka jiru irra dhufu kunoo akni isii tana jechuudha. Isii kanarratti hogguu takka tuqa. Eega isarratti tuqee booda amma fotoo kana quba lamaan qabee as guddifadha. Eega haala kanaan qabee as guddisee booda maaliin godhaa bakkuma finniisni jiru irratti qubaan qaba qubaan tuqa. Hogguun qubaan tuqee ofiif irraa kaasaa finniisa kunoo akkuma agartan kana irraa kaase kunoo. Irrumatti bakkuma san qofa tuquudha jechuudha waan isin irraa eeggamu. Haala kanaan isin suuteettanii ani isin agarsiisuu fi kanarra bareechifachuu dandeessan jechuudha. Bifa kanaan irraa tolchitanii eega irraa tolchitanii fixxanii booda haala kanaan eega irraa fixxanii booda kunoo jala kanaa raayitiitu jira. Raayitii kanarra tuqxanii achiin booda ammallee gubbaa kanarra xiyyaa kana tuqxan jechuudha. Bes xumurtanii jirtanii as keessaanii baatan jechuudha. Amma eessa dhaynaa selfii kana keessa dhaynaa jechuudha. Appilikeeshina lameenuu wal biraa yoo qabaattan bareedaadha. Warri ammoo finniisa hin qabne swiit selfii kana qofa yoo buufattanis amma fotoo reefuu tolfadhe isa kana jechuudha. Isa kana ni fudhaa. Achiin booda maaliin godhaa jala kanarra awtoo ka jedhutu jira. Konformii yoo isin gaafate konformii tuqxan jechuudha. Kareefuu ka xayyibaan hin gaafanne haala kanaan amma sarara sadinaa fide kun ka ijaati lameen kun ka jala kun ammoo ka hidhii irra kaayamu. Ka hidhii irratti nin galchaa afaan irratti jechuudha. Kanallee ija gara bitaa irra nin kaayaa kanas ija bitaa irra nin kaayaa achi booda jala kanaa raayitii kanarratti hin tuqa jechuudha. Ufumaa isaatiin of tolcha jechuudha. Akkuma reefuu isiniin jedhe amma inni lakkoofsa lamarran nu tolchee yoo feene kana caala bareechisuudhaaf lakkoofsa 4 tuqina. Haala kanaan nuuf bareeche jechuudha. Kun akkuma agartan kana achi booda jala kanatti raayitii kanarratti hin tuqa. Yoo kana caala bareechisuuf ammallee kana caala irraa dhiquu fedhe awtoo ka jedhuun hin tuqa. Amma lammaffaan hin gaafatu ufumaaf nu tolcha jechuudha. Yoo mareetti heddummaate isin jala addeesse irra as deebitanii lakkoofsa akka tuqxanii irraa gad dhiqaata jechuudha. Amma eega haala kanaan bareechiftanii booda bifa isaa jijjiirachuudhaaf akka isin harkaa waliin dhooyne kan jalaa takka lama sadii kan dhumarra jala jiru kanarraa sadaffaa irratti tuqxan. Achi booda kunoo haala kanaan isin diimessaa yoo feetan diimaa itti dabaltan tanuma achi harkiftan jechuudha. Sararuma ulee irra jiru kana kan achi harkiftan akkanatti. Haala kanaan jechuudha. Eega haala kanaan xumurtanii booda jala kana raayitii kana tuqxan jechuudha. Achiin booda gubbaa kanaa xiyyatu jira. Xiyyaa kanarratti tuqxan. Bes xumurri jira jechuudha. Haala kanaan fotoo bareechifanna jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf fotoon amma bareechise suni isa kana jechuudha. Kun akkuma agartan kana kafanniisa irraa haqe isa kana kan ammoo waa takka illee hoo irraa hin tolchin kunoo as jira jechuudha. Kun kafinniisa illee qabu ka fuula isaallee irraa hin dhiqin normaala jechuudha. Normaala fotoo kiyyaa keessattuu fotoo fuula duraa kaameeraa fuula duraa jechuudha. Salfi kaameeraa isa jedhu kaameeraa fuula duraatiin kakaaftan baay'ee tokko isiniif bareecha. Kunoo xayyibaa akkuma agartan kana haala kanaan normaalli isii kana kan ammoo irraa tolche isa kana jechuudha. Garaagarummaa guddoo qaba jechuudha. Haala kanaan appilikeeshina kana lameen itti fayyadamaa isiniin jedha. Appilikeeshina kana YouTube channel kiyya jala isiniifin kaayaa description kiyya jala akkasuma warroonni garii YouTube jala nuuf bu'uu didee bakka biraa nu geesse warroonni jettan hedduutu jira jechuudha. Yoo akkasuma bakka biraa geesse isin rakkise waliin hin jiqamina telegiraama kiyya qofa abduu jedhaati yookiin ammoo liinkii isaa isin kaayaa isa join godhaati telegiraama kiyya irraa buufadha yookiin ammoo Play Store irra seentaniitumaan buufattan jechuudha. Akkasuma warroonni YouTube channel kiyya subscribe godhin YouTube channel kiyya subscribe godhuu hin dagatinaan yoomiyyuu afeeraa kiyya jechuudha. Warroonni subscribe gootan ammoo galatoomaa YouTube channel kiyya kana Abduu Mobile bifa kanaan katabdan jechuudha. Achi booda mallattoo subscribe kana tuuxanii kan itti aanu mallattoo bilbila ka fuula duraa kana jechuudha. Achi booda haala kanaan fotoo kiyyarra tuuxanii yoo barbaachisa taate fotoodhaan kalee fi dheengaddaa hangan lakkisee viidiyoo bakka jiru kana tuuxaniiti. Hedduutu jira jala kana kunoo fakkeenyaa fi guruppii garee adda addaa keessa yeroo fayyadamnu of eeggannoo ka jedhuuf silkii guutamee fi karawaan isa guute kan beekne ka jedhu hedduu viidiyoodhaan kalee dheengadda gallakkisee viidiyoo babbareedaa barumsa waa'ee isin barbaachisu irratti kan dalage hedduutu jira. Isa kanneen laalaati akkasuma viidiyoon kiyyoo isinitti ture laayikii sheer godhuun dagatinaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaannaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.